keessatti namoonni kun hundi ni rifatan. Namoonni kun hundis waan dubbatan ni dhaban. Mucayyoonis baay'ee gaggabde. Arafaa afaaniin yaaste. Garuu wanti kun piraankii bichaa miti. Wanta dhugaa jiruudha. Dhugaa namni waan akkanaa namarra waan ga'aa jiruudha. Kuni piraankiidha jedhee fudhachuu osoo hin taane waan dhugaa jiru, waan namarra ga'aa jiru jedhee fudhachuu hin danda'a. Ani akka kootti. Sinoo akka keessanitti maal jettanii fudhachuu dandeessan? Garuu piraankiin isaanii kun nama yaarifachiisu malee baay'ee nama barsiisa. Baay'een ittiin bohaare, baay'een ittiin gammades. Yaa ta'u malee ani gutumaan guututti maal jechuun barbaade? Warroota Yemen keessa jiran baay'een galateeffachuu barbaada. Sababni isaatis viidiyoon isaan hojjetan yeroo baay'ee kan nama barsiisu, kan nama bashannansiisu, akkasumas jaalallee fi waliigalteen isaan waliif qaban baay'ee kan natti toledha. Baay'ee kan naaf dabaleedha. Dhugaa dubbachuuf namoonni isaan hordoftan waa hedduu isaanirraa barattan jedheen amana. Maalidha? Isaan piraankiidhaaf illee yaa hojjetan. Akkasumas waan nama gammachiisu illee yaa hojjetan. Waan nama gaddisiisu illee yaa hojjetan. Waan isaan hojjetan hundi barnoota of keessaa qaba. Nama akkamiitiif? Nama qalbiidhaan dhaggeeffateef, nama hubateetti ilaaleedhaaf. Garuu simchiloo yoo laalan namaaf galuu dhiisuu danda'a. Nama itti qabeef garuu barumsa hedduu qaba. Ani harka caalu wanti na gammachiisu ijoolleen Yemen keessa jiran wal bira dhaabbachuu isaanii, wal gargaaruu isaanii, yeroo gaddaa waliif gaddu, yeroo gammachuus waliif gammadu, yeroo piraankiitis waluma bira jiru. Dhugaa hedduun itti gammada. Hedduun jaaladhes. Ammas waan asiniin jechuu barbaadu obboloota kan koo. Jaalalli isiniif waliif qabdan ammas aga dhumaatitti akkanumatti dachaa isiniif yaa baay'atu. Akkanumatti wal jaaladhaa. Waliigalteen keessan kun caalaadhaan itti isiniif yaafuuf isiniin jechuun barbaada. Kana bichaa miti. Galanni ani isiniif qabu hedduudha. Dubbadhee kanan fixachuu hin dandeenye. Waan gaafii natti ta'e tokkotu jira. Mee ijoolleen kun maaf akkanatti waliin gallee? Maaliif akkanatti waliin jaalannee? Jaalalli isaan bira jiru kun maanu bira dhabamee? Maaliif nu bira hin jiraanne hoo? Jedha hunda keenyatti gaafii haa ta'u, hunda keessanitti gaafii haa ta'u. Mee of gaafadhaa. Jaalalli isaan achitti waliif qabanii fi kabajaan isaa waliif qabanii fi waliigaltee isaa waliif qaban kun osoo biyya kan keenya keessa jiraate akka mataa kootti Itiyoophiyaan ni bilisoomti jedheen yaada. Sinoo maal jettanii yaaddu? Akkamitti fudhattu hoo? Ammas jaalala kan keessan dachaa isiniif yaa baay'atu. Waliigalteen keessan akkanumatti itti yaafuuf. Cimaatii hojjedhaa. Hojiin isin hojjetaa jirtan waan baay'ee nama gammachiisuu fi akkasumas waan baay'ee nama bohaarsuu, waan baay'ee nama barsiisudha. Ani waa baay'ee isinirraa barataa jira. Akka mataa kootti waa baay'ee isinirraa hubataa jiras. Kana bichaa miti. Jaalalaa isinirraa horachaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kabajamtoota fi hordoftoota koo, sinoo maal jettu mee? Maal irraa barachaa jirtu? Maal irraa hubachaa jirtu? Moo sin jettanii viidiyoo laaltanii baatu? Mee waan irraa barachaa jirtanii fi waan irraa hubachaa jirtan sin miidhaa jira moo si fayyadaa jira? Yoon jedhu piraankiin isaan hojjetaa jiran, viidiyoon isaan hojjetaa jiran sin miidhaa jira moo sin fayyadaa jira moo sin barsiisaa jira hoo? Mee saanduqa komentii jala na kaa'u hin dagatinaa.